waan sitti muu dhufe obboleessa koo obboleettii koo sagalee Waaqayyoo akka kana jedha Yohaannis 3:16 Waaqayyo akkanatti biyya lafaa jaallateera tokkicha ilma isaa hamma kennutti isatti kan amane hundinuu akka hin banne jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee jedha. Afaan Ingiliffaan akka jedha For God so loved the world that he gave his only begotten Son, whomsoever believes in him will not be perished but get everlasting life. Afaan Gi'iziin saamuu akka jedhu اسمها كما عز أفكار እግዚአብሔር ለዓለም እስከ ወልድ ወሂደ ወሃብ ቤዛ كما كل زامن بوتو عليه يركب ህይወት ዘላለም ጀአ ገረ ክርስቶስ ኮቱ ነጋ በረበራ ጅሬኛ በረበራ በቆና በረበራ አርገታ Ja, congratulations nomination nanjega. Mali jartin te mal sidalte. Ira na dalte lencha alhamdulillah. Wow, congratulations nomination badaga madde. Tagay gama maka unique kanan takam bafan ne maka abda mali basaf. Maka adayo berbade tuni laftu. Asa darbi hoga kolkololo je kolkolo basif yo khanimo bishang gannaki. Fashish basif. Yo khan santima kakasan nagadululi basif. Shah mo. Basif shaw irranjiru laki law yokan kolkolow Talaga amma dawaadhaan si kanne hunda addaan muriin tartiibaan fayyadamee fixe ganama timaantiin qasaa fi faantaa dhugii akka dhiiga si deebisuuf gara biraatiin kaniin jiru eenyu kaa kanatti takkan takkaa godhee situme maaliif situme eessatti situme anumaatu iftume yaa Dr. Nomination maal jettuudha akkamitti iftumte jaartii wajji wallaleetiin haalaan aarasitiin deemee farshoo dhugee quufee haalaan sakraanee galeetiin likilikii siimaaf jedhee hoggaan ka'u jechiin shirna jetteetiin lafa dirgim jeeti dhakarra kufe amma asin deemaan jaa nagaartu fayyaanuu laate moo dhukkubanuu laate Yesuus nagaa kee moo dhukkuba keeti maaltu si keessa kaa'ere kana isa tittiin dhiphattee qoricha manaa kiimii meeqatti baastu maal ta'a waldaa Waaqayyoodhaaf yoo ta'e maal taati isa qorichatti bitu sana ndaaqootiin qalattee nyaatte maqaa Yesuusiin siillaanne Waaqayyo dhukkuba kana asitti si keessaa hin arcaasaa kana booda gatii hakiimiidhaaf kaffaltu ittuma misoomtaa beenya ta'a mee namni misooma jedhame salphaa isinitti fakkaatin asii bahee xaaliyaaniin naqee birrii miiliyoona tokkoof tuqaa afur kaffalee dhukkubi kee kun hin danda'amu fuudhaa galaa haduu jedhanii kan erga Waaqayyo immoo qeema keessatti irraa hiike akkeede miiliyoona tokkoof tuqaa afur jechuun birrii miiliyoona tokkoof 1,400 kana makiinaa attanii bitee naggaadee na godha ture ani kana naaru waa'ee dhukkuba kee miti isatti itti horii baastu malee isatti nyaachuutti hin gammaduu qabdu isa ittiin hojjechuu qabdu akkeeni yaa guyyaatti gibira seexanaa kaffalaa jirta Waaqayyo irra gibira seexanaa kana sirraa fuudhamee maaliif Yesuus koo nagaa malee dhukkuban allaala aari Yesuus keessaa fuudhamee nyaataana erga kee mirga ol qabi jecha kana nan nagaa edime ela kanuma akkasi keessaa sokko jirtaamee nyaataana ani fayyaadha nagaa tanaaf taa'e rakkoon hin jiru isas fudhadhee immoo jireenya si kenna biraan lakki si fayyisa Demu dan desa sin jad. Furaddu ka wangeela kana furaddu wangeela kana. Mana ka keetu. Achi barbaada. Alfaati moo sayyu. Situ na fudhachiisa. Ani siif jedhee malee dhaqee haare. Dhaqee haare kani wangeela kana furadhu siin jedhee malee jireenyatti galin siin jedhee malee. Geessan kaawwadha furadhu. Ani dhiiruma akka kee dhiira ani akkam barbaade si gochuu nan danda'a. Dhaggeeffadhu. Maal albaati kun. Ati dhugaa kanatti himuuf miti. Ani jireenyatti galee malee gannabitti gadiin galtu anaaf jettu. Maaltu si dhibe? Eessan kaawwadhan? Hin barbaachisu hin dhaga'u hin barbaadan. Galagali yoo barbaadde anaaf jettu garagali gannab keetti miila kee mataa kee dhaabate. Ani ko jireenyatti gali siin jedhee malee haadha kee takkatti ija kee balleessatu. Afachuu akkatti dhaggeeffadhu akkanatti miti. Dhugaa kanatti himuudhaaf akkataa kanaan miti.
dhugaa sagalee waaqayyootiin immoo itti muqabda. Ilaak waan natti hin taane ishee isa akkasii zakka kee nama meeqatti meen darbeedhani haadha raa'u gad barbaadde fudhattaa barbaadden alla gashinaan naaf jettu dhaqee warra kee faana maaliif gannabitti gad hin galii dhirooftuun kun maashiin haadha raa'u fudhadhaa isin immoo yaa biyya lafaa ani aariirra hin jiru fudhaa warri fudhattan quufaan tokko wangeela fudhadhu yoo jedhan silaa ci olee mataatti nama ba'a. Warra amalaan fudhatuun fudhachiisna warra deddeemmoo wanta goonuun qabu ha dhagaye mukanana dhagayeetis amalaan fudhadhaa wangeela anarraa isaan kooti kun jireenya isa ta'e Yesuus fayyina isa ta'e Yesuus karaa isa ta'e Yesuus jireenya Yesuus karaadha Yesuus dhugaadha Yesuus hin fayyisa Yesuus malee jireenyi hin jiru Yesuus malee karaan hin jiru isa kana keessa jireenyi jira. Nagaan siniif haa baay'atu obboloota kiyya akkam nagaadha fayyuma nagaan siif haa ta'u fayyaadha Maal wajjaa deemta? Naannoo jeeqaa jirta? Yesuus fudhattanittus Yesuus maal jette? Yesuusin ila Yesuus jireenya sinii kenna karaadha dhugaadha isa malee jireenyi hin jiru isa malee fayyinni hin jiru. እሺ ሰላም እንዴት ናችሁ? ብዙዎቻችሁ በጠየቃችሁ መሰረት እናትሽና አባትሽን አስተዋውቂኝ ያላችሁኝ ዛሬ እናቴን ለመጀመሪያ ጊዜ አስተዋውቃችኋለሁ። እናቴ ከ5 ዓመት በፊት ነው ወደ ኢትዮጵያ የተመለሰችው። በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የዶክትሬት ትምህርቷን ተምራለች። አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ መጣ የብዙ ባለስልጣናት ምን አይደለም እንዴ አማካሪ ነች አሁንም ስቲል እያማከረች ነው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የማስተርስ ተማሪዎችን እያስተማረች እንዲሁም ደግሞ ከመንግስት ጎን ቆማ በተለይ ኤዱኬሽን ላይ ለሚኒስቴሮች አንዳንድ ስልጠና ሰጣ ወደ ቢሮ የምትልክ ናት። አሁንም ደግሞ ወደ አሜሪካ ጆ ባይደን ግብዣ አድርጎላት ማና ምን marqaa afuufanii qabbaneessuun jarana booda liqimsuudhaaf qarshii ufii baasanii kubbaa bitachuunis booda miilaan dhidhiitanii itti taphachuudhaaf namni hoolaa isaa yeeyyii irraa eeggatu booda qalatee nyaachuudhaaf hamma dugdi ufii luqqa'uutti qoraan caakkaa keessaa dugdatti baatanii gara qe'eetti achi as fidachuun booda bobeessanii qaqqaammachuudhaaf dhugaan biyya lafaa kanarra jiru kanadha. ulfina guddaadhaaf kan nu barbaade waaqayyo qofaadha. galanniif ulfinni daangaa hin qabne ulfaataa maqaa isaatiif haa ta'u. waaqayyo ammoo nu barbaade yeroo jennu kan inni nu barbaade jireenya keenya keessatti waan inni nu barbaachisuudhaan malee waaqummaa isaa keessatti waan nuti isa barbaachisneef miti. inni uumamni hundumtuu utoo hin uumamin durayyuu nu malee jiraachaa tureera. nu malees jiraachuu ni danda'a. waaqayyo ammoo kan nu barbaade waan nu jaalateedhaaf. yeroo nu jaalatus nu jaalachuu isaatiif sababa tokko illee hin qabu. inni jaalala waan ta'eedhaaf akkanumaan nu jaalate malee. wangeela yohannis qulqulluu boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti jecha barreeffame jiru sana dubbifachuun gahaadha. kanaafuu haadhoo ko biyyi lafaa kun yoo ol fuutee mataatti si baatteeyyuu gammachuudhaan baay'istee itti uf hin gatiin. boonni kee akka marqaa sanaa akka kubbaa sanaa akka hoolaa sanaa akka qoraan sanaa ta'uudhaaf jira waan ta'eef
sossobbii biyya lafaa kanaa dhiisiitoo waaqayyootti uf gatii jiraadhuun erga. ማራ ሃዲናሬ ሃላዳ ባጋዝ ልኢልሂ ኢላ ባሃጋንዲ ሪላ ሃዳ ባግኒ ማላ ሃዳ ጋስ ማሹራ ልሳን አለ ልሳን ሰማያዊ ልሳን አንተ የማትሰማው አጋንንት የማይሰማው አንተ የማትሰማው አጋንንት የማይሰማው ከእግዚአብሔር ጋር ስትሬት የምንነጋገርበት ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በቀጥታ የምንነጋገርበት ሰማያዊ ቋንቋ አለ።